Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa yeroo baay'ee manzuumaa hojjetan keessatti rakkoo hawaasaa kaasuun beekamu. Kaka'umsa isaaniin lammiilee qeerraa buqqa'anii fi kanneen gara biyyoota Arabaatti baqatan gargaaruun kan beekaman Ustaaz Raayyaan yeroo ammaa waldaa gargaarsaa Egereef jedhu hundeessaa jiraachuu isaanii himan. Waa'ee manzuumaa isaanii dabalatee hojii tola ooltummaa amantaa fi eenyummaa waliin deemsuu irratti waa'ee lakkoo Hamzaa Huseen waliin turtii taasisaniiru. Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa jiruuf jireenya hawaasa keessa jiraatanii irratti xiyyeeffatanii kan jedhu jira. Inni kun tarii amantii barsiisuu irratti dhiibbaa isinitti uume hin qabu. Amantiin kan koo eenyummaa kan koo tira jabeessa malee takkaatakitti eenyummaa kan koo. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam ergama islaamummaa barsiisuu biratti koo takkaa Qureeshummaa dhiisanii beekanu. Kana naa hubataa jedhina hawaasa biyya addunyaa irra dhaggeeffatu. Qureeshiidha. Arabummaa ofiis hin deemne Qureeshii ta'uun ofiis hin deemne. Utuu eenyummaa kan koorraa yookaan amantiin sabummaa kan koon harkatti balfu bara tokkoffaa bara sabummaa kana iyyuu tiksuudhaaf dhufee bara amantiin islaamaa. Of ta'uu dadhabeellee nama biraa ta'ee jiraachuu hin danda'u. Raayyaa Abbaa Mancaa Abbaa Gibee Abbaa Sangii Abbaa Booqaatii waan hin ta'eef. Kanaaf amantii eenyummaa koon harkatti deeggaree jennaanan amantii sana jaallataa addunyaan harkatti balfuun harkatti ajjeebu. Eenyummaa kan koo sabummaa kan koo kaleessas duris gaafan dhaqee adda bilisummaa Oromoo yookaanis immoo warra mirga Oromoo falmaa ture wajjiniin gaafan dhaqee hiriiru amantii eenyummaa koos narkatti tiksu of hirkaa qabaafani. Kanaafan dubbatti jedheen beeku. Jireenya rakkita hawaasa keenya immoo yoo ilaalte nuti ani ilma namaa eenyuun taanaan roorroo isaan danda'u rakkoo isaan danda'u. Utu kan koo tokkoffaatti akka tokkoffaatti biyya Itoophiyaa kana keessatti roorrifamaadhaa fi rakkataatu hawaasan irraa dhaladhe kana. Amantuma kootu rakkoo hawaasaatiif siyaachisa. Namoomaaf siyaachisa. Namaaf siyaachisa. Bineensaaf siyaachisa. Beeyladaaf siyaachisa. Lafaaf siyaachisa. Lafeef siyaachisuuf si dirqa. Amaanaadha uummanni kan koo kun anaaf. Akkuma ijji koo amaanaa natti kenname amaanaa borgalu. Akkuma gurri koo amaanaa natti kenname fayyaan koo amaanaa natti kenname uummanni kunis anaaf amaanaadha. Amaanaan hamma hin danda'u baadhee ilmaanitti dabarsee bira dabarfadhu. Yeroo gargaarsa gootan kana amantii islaamummaa xiyyeeffannaa keessa galchitu moo jechuun nama amantii islaamaa hordofu qofarratti xiyyeeffattu moo namooma irratti hundooftu moo maaltu moo gara kanatti akka deemtan isin godhamee kana gabaabsanatti ma? Beela'aan amantiin qabu, beela'aan daangaan qabu, beela'aan saban qabu, beela'aadha rakkataadha baqataadha godaanaadha eenyuun ta'u. Hawaasa keenya buqqa'uu isaa keessa deemeetti kan hin laale dhugumatti moonan laalataa laalaan keenya dachaa waan ta'eef tokko hawaasa kana maaltu kaleessa akka godaansise nan beeka. Sababan hawaasa kana maaltu biyyarraa godaansise gati hin beekuuf yeroo jarri immoo baqatanii ka'anii akka waan rakkinni achitti jala baqatee dhaqee immoo ta'e ammoo achillee jiraachuu dadhabanii yeroo jarri achirraa immoo godaanuufis akka dhabanii karaatti inni kaan dhume keenya kuni maalumata kana godhee waan jedhu kanatu irribana dhorka. Wanni akka hawaasa kanaa rakasee gatii dhabee nu salphisee waliin salphannee jirru wanna akka hawaasa kanaa waan hin jirreefi malee gargaarsi kanuma hundaati. Gargaarsi amantiin qabu saban qabu eenyummaan qabu siin jedha obboleessa kiyya. Namni Oromoo ta'ee kiristaana ta'e tokko wanni inni na biraa hin qabne amantii qofa malee waa hunda na biraa qaba. Namummaa na biraa qaba, sabummaa na biraa qaba, hidda na biraa qaba, lafa na biraa qaba, lafee na biraa qaba, wama hunda na biraa qaba. Kanammoo milkeessuudhaaf isin qobaama keessan tattaafattu moo jaarmiyaa wayii qabdu moo garee humna taatanii wal gargaartanii waliin itti deemtan qabdu moo akkami mee waan kanarraa naa ibsa? Gara qabdu moo garee qabdu isaatti jette wallahi gaafa turaa sana gareen wajjiniin gaafa sana jiru anaaf Sufiyaanii Usmaanii fi Kaamil Shamsuutii fi Haydar Kadirii fi Ustaaz Jamaal Aliyyiiti. Gareen kun roorroo ummata keenyaa rafuu dadhabne malee namni nu qofa jire jenneeti miti. Beekamtii qabdu moo ayyama qabdu moo isa jedhu humna kana gareen keenya wal funaannee akka haala kanaan gargaaraa turre malee qofaa kan kooti miti jechuudha. Ammaa fi Egereef jennee ayyama tokko baafannee reeffuma baafannaga. Hayyama sababa dheengaddaa walloon dhaynee gargaaruu dhabuun keenya sababa hayyama dhabuuti. Yeroo garii wanti itti heeraan akka heeraatti wanta jechuu dandeessi yeroo garii immoo yakka ta'e sitti dhufa. Gidduudhaan immoo waa'ee manzuumaatti hadeebinume. Akkan quba qabutti haga ammaa 34 akka hojjettan nan beeka. Kana hunda walaloo fi qopheessituu haala piroodakshinii isaa qopheessuu isaa walii galamee bu'aa bahii keessa dabartan natti maame. Kaasetti afaan Amaaraatii wajjin kaasetti 40 kaasetti nan hojjette afaan Amaaraa jahan hojjette jira. Wallahi baay'ee jabaata manzuumaa gabaabaa isaa hojjechuu dheeraa kan hojjechuu dhiisi gabaabaa isaa hojjechuun waggaasitti fudhata. Barreessuun maalii fi eessaa barreessita yoo jette har'a keessatti hawaasni irraa maal barbaada? Uummanni irraa maal barbaada? Eessa jira? Maalan godhee rakkoo isaa sana ulaa isaatti dadhabaa jechuun akka yeroo kenneef wareegamee fi amaanaadha. Rabbi sagalee kana bornarraa fudhata. Fayyaa kana sanarraa fudhata. Dandeettii kana sanarraa fudhata. Utuu
rabbiin irraan fudhatiin maalan hawaasa kootiin ga'alaataa jechuutu iyyuu kana hunda akkam barreessu na godha. An baqachuu dhabee biyya keessa taa'eedhaaf takkaa fayyaa ta'e taa'ee hin beeku. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo Keeniyaa magaalaa Naayiroobii irraati isiniif tamsaasaa turre asumarratti xumurreeti kan jiru. Sagantaa torban kana haga jimaataatti isin waliin turtiisu keenyaatiif guddaa isin galateeffanna waan nu hordoftaniif waliif qoodaa turtaniif marsariitii keenya irraati odeeffannoo wayitaawwaa torban kana guutuus argachuu ni dandeessu. Sagantaa kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddesaan ture qopheessituun sagantichaa immoo Firaa'ol Balaayee turte torban gaarii qabaadha.